Kaleessa Faayisaa kee har'aaf garuu abbaa murtii kee. Ashamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeetii. Yoobsan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuun na hordofuu ni dandeessu. Kaleessa Faayisaa kee har'a garuu abbaa murtii kee. Seenaa baay'ee miidhagaa fi gaddisiisaa barsiisaa kan ta'edha. Hanga xumuraatti akka na hordoftan kabajaan isin gaafadha. Seenichi akkas ture. Intala durbaa tokkotu yakka cimaan yakkamtee mana murtiittis dhiyaate. Adabbiin yakka isheen hojjetteef kennamu silaa hidhaa umurii guutuu ture. Isheenis yakka hojjette kanatti baay'ee gaabbite. Adabbii ishee eeggachaa jirus dursitee yaadde. Baay'ees dhiphattee boo'uu jalqabde. Namni ishee gargaaruu danda'u garuu hin turre. Mana murtii keessatti yeroo maqaan ishee waamamus imimmaan buustee boo'uu ishee ittuma fufte. Maatiinii fi firootni ishees ishee duukaa boo'uurra kan darbe furmaata kennuufii hin dandeenye. Tasa mana murtii keessatti wanti tokko uumame. Murtiin osoo isheetti hin kennamiin dura namichi isheen hin beekne tokko ka'ee dhaabbate. Ergasii gara isheettis adeemuu jalqabe. Namoonni hundumtuu callisanii gara isaa ilaaluutti ka'an. Namichis itti fufee waa'ee isheetiif falmachuu jalqabe. Yakki isheen hojjette baay'ee cimaa ta'us namtichi humnaa fi beekumsa, dandeettii fi ogummaa akkasuma qabeenya qabu hundumaatti fayyadamee bakka ishee bu'ee hamma dhumaatti cimee falmeef. Adeemsa seeraa yeroo dheeraa fudhateen booda isheenis bilisa baate. Isheenis gammachuudhaan imimmaan buusaa fuuldura isaatti kufte. Ati garuu eenyu jette namicha isheedhaaf falme sana gaafatte. Innis waa'ee isaa guddaa dubbachuu hin barbaanne. Guyyoota muraasaan booda osooma beektuu irra deebitee balleessaa fi yakka cimaa hojjette. Qaamota seeraatiinis qabamtee mana murtiitti dhiyaatte. Akkuma mana murtiitti ol seenteen namicha duraan isheedhaaf falmee bilisa ishee baase sana bakka teessoo abbaa murtii taa'eeruun argitee baay'ee gammadde. Gammachuudhaanis kunoo ammas deebi'ee dhufeera jetteen. Akka inni ishee bilisa baasuuf yaaddees turte. Garuu immoo namichi amma ogeessa seeraa isheedhaaf falmu osoo hin ta'in kan murtii kennu abbaa murtii ta'eera. Namichis bakka gadi jedhee ol jedhee akkas jedhe. Kaleessa kan siif falmuun ture. Kanaaf osooma yakka adabsiisu hojjettee jirtuu hamma dhumaatti siif falmee bilisa si baase. Har'a garuu ani abbaa murtiiti. Murtiin ani siif kennus haqa qabeessa ta'uu qaba ittiin jedhe. Isheenis erga kana dhageessee booda abdii kutannaa fi gadda guddaadhaan ati garuu eenyu jette gaafatte. Namichis deebisee kaleessa Faayisaa kee ture. Har'a garuu abbaa murtii keeti ittiin jedhe. Hundi keenyayyuu yeroo waan tokko hojjenneef yakkinees osoo yakkinis rakkina keessa buunu kan abdannu uumaa nu uume ni qabna jechuudha. Uumaan keenya yeroo hundumaayyuu Faayisaa keenya dhuma irratti immoo nutti akka murteessu beeknee waan gaariidhaaf yeroo hundumaa haa qophoofnu. Firaan qabaa, qarshiin qabaa, nama na deeggaruun qabaa, nama na bukkee dhaabbatuun qabaa jennee irra deddeebiidhaan wantoota hin barbaachisnee fi wantoota gaarii hin taane gaafa hojjennu dhumni isaa Rabbi biraas lafaattis murtiin nutti darbuuf jira waan ta'eef of eeggachaa waa haa hojjennu. Galatooma.